Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan maratti nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif baay'atu jechaa sagantaan keenya sagantaa Eenaaqoree yeroo hundumaa torbanitti sa'aatii kana kan isinii darbu amma yeroo kana jalqaba akka Waaqayyo sagalee isaa dubbii isaa nutti dubbatuuf dursinee Waaqayyoon hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqa bara hundumaa jiraattu si galateeffannaas jajannaa. Bakka jiraanne hundumaatti nu eeddee nu geggeessitee eegumsa guddaaf jabaa nu gootee amma immoo sagalee kee dubbii kee nutti dubbachuu waan jaallatteef maqaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan ulfinni guddaan kabaji guddaan siif haa ta'u. Ammallee yaa Waaqayyo Gooftaa sagalee kee dhaga'uudhaaf jenna dhageetti gurra keenyaa bantee dubbii keessa dhugaan sochoonuuf keessaa qabu akkati nutti dubbattu dhageetti gurra keenyaa dabaltee akkati nu bantu si kadhanna. Jaalala kee fedha kee haa ta'u. Sagalee kee dubbii kee kanaan kan mormu akka nuyi sagalee kee dubbii kee dhageenye sagalee kee kanaan hin fayyine hin geeddaramne kan godhu jireenya keenya irratti dhiibbaa kan uumu maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sa'aatii kanaaf jiru kana jalqabee kan hidhame haa ta'u. Cubbuu keenya irra daddarbaa bulooga akka keenya nu dhiisi jalqabaa amma dhumaatti nu geggeessi maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Haa ta'u sagantaa keenya sa'aatii kana kan nuti wajjiniin ilaallu akkuma yeroo darbe walii wajjiniin kaasnee turre Afurri Waaqayyoo humnaan siif hin dhufa mata duree jedhu walii wajjin jalqabnee turre namni Afurri Waaqayyoo humnaan dhufuuf maal ta'a kan jedhu qabxiilee muraasa walii wajjiniin ilaalee akka turre ammas Afurri Waaqayyoo humnaan yommuu namaaf dhufu namni maal ta'a kan jedhu yeroo gabaabaadhaaf walii wajjin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo keessaatii iddoo tokko dubbiseen achumaan walii wajjin ilaalla. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 12-13 nan dubbisa. Kanaaf inni namatti ergee isaan infichisiise. Inni diimaa nama ija miidhagu nama dhaabbii tolus ture. Waaqayyo yommus Saamu'eeliin inni kunoo isa kanaatii ka'ii dibi jedhe. Kanarratti Saamu'eel qodaa gaanfa dhadhaa ejersaa qabu sana fuudhee Daawitiin obboloota isaa gidduutti hin dibe. Gaafasii jalqabee Afurri Waaqayyoo Daawitiif hin dhufe Saamu'eel immoo Raamaatti hin deebi'ee jedha kutaa kana keessatti gaafa laallu. Afurri Waaqayyoo humnaan gaafa namaaf dhufu namni maal ta'a kan jedhuu fi inni qabxiin keenyaarraa nu wajjin ilaallu mata dureen keenyaarraa Afurri Waaqayyoo yommuu namaaf dhufu namni nama dhiibbaa uumee jiraatu ta'a kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Kutaa kana keessatti gaafa laaltanii dibamuu ijoolleessa in agartu. Dibamuu ijoolleessa keessaa nama dibame argitu. Dibamuun ijoolleessa kun maaliif dhufe kan jettanii Waaqayyo Gooftaan macaa Israa'elii fi Saa'oliin ilma Qiishiin akka inni dibe akka inni mootii hangafaa godhee yeroo darbe walii wajjiniin ilaallee turre. Haa ta'u iyyuu malee namni Waaqayyo mootii hangafaa godhee Israa'el irratti Saa'oliin dibe kuni Saa'ol gara dhumaa jala maal ta'ee yaanni isaan jijjiirame akeeki isaan jijjiirame sagantaan isaan jijjiirame waan Waaqayyo godhi jedhee gochuu dhiise waan garaa isaatti tolu waan yaada isaa tolu hojjete waan isa gammachiisu hojjete garuu wanti inni hojjete kun isa gammachiise malee isatti tole malee Waaqayyotti hin tolle Waaqayyoon hin gammachiifne sababii kanaatiif Waaqayyo hin gadde. Kan nama dhibu keessaati Waaqayyo Saa'oliin dibuu kootiif nan gadde yommuu inni jedhutu argina. Saamu'eeliin waameetu Waaqayyo maal jedhaa ani Saa'oliin teessuma kanarratti mootummaa kanarratti tuffadheera. Bakka Saa'oliin kan bu'u garuu nama argadheera. Amma kanaaf gara Beeteliin naqiitii achitti ijoollee sa'ii keessaa nama argadhe nama naaf dibdaa jedhee gaafanni Waaqayyo Saamu'eelitti dubbatu. Saamu'eel garuu Saa'oliin waan sodaatee fi akkaataa itti Beetelitti gadi bu'ee ijoollee sa'ii keessaa nama Waaqayyo barbaadu dhibu falasaa gaafa barbaadu Waaqayyo akka jedhe goromsa tokko fudhadhuutii aarsaa Waaqayyoof dhiyeessa dhiitii achitti gadi bu'ii gaafa iddoo sana geessummoo eessa'ii fi ijoollee isaa maatii isaa waamii kottaa walii wajjiniinitu Waaqayyoof aarsaa dhiyeessinaa jedhe gaafa isaan dhufanan immoo achitti nama dibamu sittan himaa jedheetu gaafanni Saamu'eelitti Saamu'eeli goromsa fudhatee akkuma Waaqayyo isaa jedhe gara Beeteliin naqee iddoo aarsaa
isaa ijaaree isa booddee eessa'i waamee maatii keetii wajjin kottu ijoollee keetii kottu wajjin kottu aarsaa waaqayyoof dhiyeessinaadhee waaqayyoof aarsaa erga dhiyeessanii booddee waaqayyo gooftaan maccaa ijoollee kee keessaa Israa'eliif nama mootii ta'u dibee moosa waan ta'eef ijoollee kee fuula Waaqayyoo irratti dhiyeesse Saamu'eel gaafa eessa ittimu eessa mucaasa hangafaa isa dhaaba tolu isa bareeda isa hunda isaanii caalu isa muuxannoo qabu isa loltuu ta'e loltuu jabaa ta'e fidee Saamu'eel dura gaafa ni dabarsu Saamu'eel kun isa Waaqayyo jaallatudha kanaaf iyyuu dibata kana irratti dhangalaasa gaafa jedhu Waaqayyo gooftaan maccaa Saamu'eeliin akka jedhe hin danda'amu ati irra keessa laalta ati bakkee ilaalta ani immoo keessan ilaala isa kana miti inni barbaadu dhe Waaqayyo mucaa isa hangafaan dide isa lammaffaas gaafa inni fidu Waaqayyo isa kanas miti isa sadaffaas gaafa inni fidu Waaqayyo isa kana miti jedhe amma torbaatti eessa ijoollee qabu hundumaa fuula Saamu'eel dura gaafa dabarsu ijoolleen eessa qabu torbanuu fuula Saamu'eel dura darbanii garuu Waaqayyo keessaa isa yaadin arganne kanaaf Saamu'eel maal jedha ijoolleen kee kana duwwaadhaa ilmaan nati qabdu kana duwwaadhaa dhe gaafanne eessa hin gaafatu eessa garuu akka jedhe mucaan tokko jira inni immoo xiqqaadha lafa oolaatis san jira inni tikeedhaa jedhee gaafa inni ittimu namni Waaqayyo lakkoofsa 12 kanarraa kaasee maal jedha nama itti ergiitii sanuu fichisiisi amma inni dhufutti waan tokko gochuu hin dandeenyu yommuu inni jedhu kana booddee namatti erganii lafa inni oolaatissuuti Daawitiin hin fichisiisan Daawit gaafa inni dhufu Daawit maal akka ta'e kutaa kana keessatti hin argina inni diimaadha nama iji isaa miidhagu nama dhaaba tolu ture jedha Waaqayyo yommuu inni dhufu Saamu'eelin akka jedhu Saamu'eel innoo kunootti isa kana gaafa inni jedhu Saamu'eel ka'ee dhadhaa gaanfa ejersaa sana keessaati mataa Daawit irratti dhangalaase obboloota isaa gidduutti dhangalaase gaafa inni Daawit irratti dhangalaasu gaafuma sanaa kaasee lakkoofsa 18 kaasee Saamu'eel qodaa gaanfa dhadhaa ejersaa qabu sana fuudhee Daawit obboloota isaa gidduutti dibe gaafasii jalqabee Waaqayyo humnaan afurri Waaqayyo humnaan Daawitiif hin dhufee jedha kanaaf namni gaafa afurri Waaqayyo humnaan isaaf dhufu dhiibbaa uumaa jiraata jechuudha Daawiti gaafa afurri Waaqayyo karaa Saamu'eel dibati isa qaqqabee dibati irratti dhangalee afurri Waaqayyo humnaan isaaf dhufee kaasee nama dhiibbaa uumaa jiraatu ta'e jechuudha bara dheeraadhaaf Israa'eloota kan rakkisan Filisxeemota kallattii hundumaan Israa'eloota rakkisan kana Israa'eloota irraa gabgochuu danda'e sababiin isaa yeroo hundumaa Israa'eloonni diinota ollaa isaaniitiin lolamu taa'anii bulanii oolanii lolamu kanaaf yeroo hundumaa yoo rakkinni isaanii maanni lolanii mo'achuu hin danda'u garuu gaaf tokko warri Filisxeem tooftaa kan biraa falan har'aa jedhanii akka kaleessa dheengaddaatti walitti baanee waliin lolu gurmuudhaan waliin lolu maal goonare isin keessaa nama caalu of fidadhaa nus of keessaa nama caalu hin fidanna yoo namichi inni kan keessanii isa kan keenyaa mo'ee isiniif garba taanee bulla yoo namichi inni kan keenyaa mosa kan keessanii mo'ee isin immoo garbanuuf taatanii bultu jedheetu akkaataa kanatti Filisxeemiif Israa'eloonni waliif galanii Gooliyaad guyyaa guyyaatti dhufee Israa'eloota doorsisa Israa'eloota irratti dhaadata sababii kanaatiif namni Gooliyaaditti ba'u tokko iyyuu hin argamne jechuudha namni Gooliyaaditti ba'ee Gooliyaadii lolu tokko iyyuu hin argamne garuu gaaf tokko namni afurri Waaqayyoo humnaan isaaf dhufe Daawit gara dirree lolaatti obboloota isaatii fi akaayii geessedha macaafni qulqulluun gaafa inni galaa geessu achitti namichi kun Gooliyaad namichi jedhamu namni hojjaan isaa dheeraa namni humna qabu namni muuxannoo lolaa qabu namni qaamni isaa guutuun mataadhaan amma miillaatti maddaa sibiilaa uffatu kun achi as ba'ee Israa'eloota irratti doorsa jalqabe dhaadachuu jalqabe achi as natti ba'aa jedhee gaafa ni dhaadatu Israa'eloonni karaa in sossodaatan hiyyaadaan abdii kutatan namni itti ba'u dhibe kanaaf mootiin Saa'ol maal godha namni namicha kanatti ba'ee namicha kana lolu jedhee ulaagaa sadii wanta namoota nama kana lolee mo'icha argachiisuuf ta'u fide inni jalqabaa maal jedhee namni nama kana lolee mo'u yoo jiraate mucaa mootii fuudhaa jedheetti isa lammaffaa immoo maatii isaarraa guutummaatti gibira kaffaluun ka'a jedheetti inni sadaffaa immoo maanni walakkaa mootummaa kootiitu kan isaa ta'a jedheetti sababii kanaatiif Israa'eloonni garuu ituma ulaagaa kana beekanii ituma badhaasa kana beekanii ituma gochaa gaggaarii kana beekanii dubbiin lubbuuti waan ta'eef itti dhiyaachuu sodaatan itti ba'uu sodaatan garaan isaanii baay'een raafame kanaaf Daawiti gaaf tokko gaafa gara obbolaa isaatii dhaqu
inni ilaale namichi kun ituun itti roorrisu argee namoota loltoota Israa'eliin gaafate maali namichi kun jennaan itti mani waa'ee namicha kanaa itti man sababii kanaaf akka jedhe Daawit an namicha kanaa rukutee nan gombisaa jedhe sababiin isaa kanaaf loltoonni dhaqanii Saa'olitti Daawitiin agarsiisan Daawitirra afurri Waaqayyoo dhufee waan jiruufi Daawit afura Waaqayyoo sarra bu'etu isa kakkaasa isa dudubbachiisa isa dhaadachiisa malee muuxannoo lolaa hin qabu meeshaa lolaa hin qabu garuu afurri Waaqayyoo isaaf dhufe isa namoonni sodaatan akka inni hin sodaanne godhe jechuudha gaafa afurri Waaqayyoo namaaf dhufu isa nama sodaachisutu hin sodaannu jechuudha isa nama yaaddessutu hin yaaddomnu jechuudha isa abdii nama kutachiisutu abdiin hin kutu jechuudha kanaaf afurri Waaqayyoo humnaan gaafa namaaf dhufu naannoo keenya taa'ee kan nu doorsu dura keenya dhaabatee kan nu doorsu karaa darbaa kan nu dhowu kan abdiin kutachiisu yoo jiraate afura Waaqayyoo nuuf dhufe sanaan cabsinee akka darbinu abdiin keenya amileen keenya in jabaataa jechuudha sababii kanaatiif namni kun gaafa ilaaltanii kutaa kana keessatti nama kana gaafa ilaaltanii dhaqeen itti ba'aa jedhee gaafanni Saa'oliin gaafatu Saa'ol akka jedhe nu jedhe namicha kana loluun dadhabne yeroo hundumaa namicha kana lollaa muuxannoo lolaas qabnaa meeshaa lolaas qabnaa garuu jedhe rakkoo keenya rakkoo tokko qabna namichi kun dhaloota isaatii kaasee lola keessatti guddate muuxannoo lolaa qaba kanumarrayyuu immoo darbee maddaa sibiilaa mataadhaa kaasee amma miillaatti itti jira lafti nuti arginee rukunnu dhabame heeboo yemmuu nu itti darbannu heeboon itti darbatamu kun maddaa sibiilaa isaa rukutee nutti deebi'a kanaaf iyyuu hin danda'amu ati immoo muuxannoo hin qabdu tooftaa lolaa hin beektu gaafa inni jedhu lakki fooliin moochanatti dhaga'ameera nan naqaa erga naxxa ta'ee moodheetu Saa'ol maal godha wayyaa isaa ofirraa baase wayyaa loltummaa isaa ofirraa baase Daawititti uwwise meeshaa lolaa isaa kenneefi kaigaa yaalitti adeemnaan Daawit ka'ee yaale ka'ee mokkore haa ta'uyyuu malee meeshaa waraanaa inni itti uwwise sun Daawit baatee socho'uu waan hin dadhabneef hin dandeenyeef akka jedhe lakki ani kanaan hin danda'u jedhe sababii kanaatiif ani kanaan hin danda'u garuu maal gochuutu narra jiraata isan beekuun nan lola jedheetu furuusa isaa fudhatee dhagaa quqummee 5 fudhatee korojoo isaa keessa kaawwatee Gooliyaaditti ba'e jechuudha gaafa inni Gooliyaaditti ba'u Gooliyaadi maal isa reena seetee waan gurguddaa dubbate waan jajjabaa dubbate garuu akkas jedhe namni Waaqayyoodhaa Daawit ati beekumsa kee humna kee meeshaa waraanaa kee abdatta ani garuu maqaa Waaqayyootiin sitti dhufaa maqaa Waaqayyootiin sitti dhufa jedhee furuusa isaa keessa dhagaa sana kaa'ee Gooliyaaditti gadhiisu dhagaanni Gooliyaaditti gadhiisuun hadda Gooliyaadii rukutee Gooliyaadi addaan kufe jechuudha humni Waaqayyoo irra waan dhufeef yeroo sana fiigaa dhaqeetu buraadee Gooliyaadi irka jiru itti baafatee morma isaa irraa kutee mataa isaa fideetu Israa'elotti agarsiise Israa'elootiin gammadani hin uursani hin iyyani sababiin isaa maaliif namni humni Waaqayyoo dhufuuf namni afurri Waaqayyoo dhufeef sodaataa hin jiraatu namni afurri Waaqayyoo dhufeef sodaachisaa jiraata raafamaan jiraatu raasaa jiraata naasisaa jiraata jechuudha kanaaf afurri Waaqayyoo namni dhufeef Daawit kuni Gooliyaada Israa'eloota kan rakkise Filisxeemota Israa'eloota sodaachisan kan guutummaa isaanii maal godhe iddootti isaan galche jechuudha kanaaf afurri Waaqayyoo yemmuu namaaf dhufu namni maal ta'aree dhiibbaa uumaa jiraata jechuudha hormarrattu firarrattu diinarrattu qixa kamittiyyuu kallattii kamittiyyuu keessattuu alattuu kallattii hafuuraattu kallattii fooniittu dhiibbaa uumaa jiraata jechuudha kanaaf afurri Waaqayyoo waaqarraa nuuf haa dhufu namoota dhiibbaa uumaa jiraatan yoo ilaalle Museedhaaf afurri Waaqayyoo gaafa dhufeef Faroon irratti dhiibbaa uumaa jiraata Simsooniif afurri Waaqayyoo gaafa dhufeefi Filisxeemota irratti dhiibbaa uumaa jiraata Iliyaasiif afurri Waaqayyoo gaafa dhufeefi Haab irratti dhiibbaa uumaa jiraata egaani yommuu afurri Waaqayyoo humnaan namaaf dhufu namni dhiibbaa uumaa jiraata jechuudha kanaaf dhiibbaa uumaa jiraachuuf bara kana keessa barri kun bara dhumaati bara rakkisaadha bara ulfaataadha bara haalotiin garaa nama yaaddessanii bara kana keessa dhiibbaa uumaa jiraachuuf afurri Waaqayyoo waaqarraa nu dhufuutu nu barbaachisa afurri Waaqayyoo akka waaqarraa nu dhufuuf immoo jabaannee fuula Waaqayyootti dhiyaachuun nurra jiraata gaafa afurri Waaqayyoo nu dhufu lallaba dhiibbaa uumuu lallabna barsiisa dhiibbaa uumuu lallabna kadhannaa dhiibbaa uumuu kadhanna raajii dhiibbaa uumuu raanya tajaajila dhiibbaa uumutu tajaajila jechuudha yoo afurri Waaqayyoo nuuf hin dhumne garuu tajaajilli keenya normaalii makka kaleessaa akka gaddaata warra kaan irraa adda ta'een argamu jechuudha kanaaf afurri Waaqayyoo humnaan nu dhufuutu irra jiraata yommuu afurri Waaqayyoo humnaan namaa dhufu
namni dhiibbaa uumaa jiraatu. Namni yommuu dhiibbaa uumaa jiraatu immoo maal ta'aa kan jedhu kutaa keenya isa dhufurratti walii wajjin ilaalla. Isa dhageenye Waaqayyo nuuf eebbisu sagalee kana keessa taaneetu Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqa bara hundumaa jiraattu. Waa'ee sagalee keef waa'ee dubbii keetiif si galateeffannaa, galanni guddaan ulfinni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo egaa yaa Waaqayyo gooftaa maccaa namoonni amma sagalee kana dubbii kana daawwachaa jiran, sagalee kana dubbii kana dhaggeeffachaa jiran, maqaa gooftaa isin bakka isaan jiranitti, ulaa isaan jiranitti, biyya isaan jiranitti, maqaa nama Naazreeticha Yesuus Kiristoosiin hafuurri kee inni dhiibbaa uumaa nama jiraachisu raawwatee jireenya isaanii irratti kan dhangale haa ta'u. Bara jiraan hundumaatti nu gargaari. Maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.